Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Yoya nagini balada bag naga nagar YouTube hiya uftani yechu barbada. Akkuma amandura yero dur dedde binifsature YouTube Dr. Abduba jira kana channel hana bane barnoot gargara keessattuu khabaratoot qophaa'inaa kutaa 12 baratanii fi akkasumas barattoota University College gargara baratanillee fayyaduu danda'u. Irratti barnoota English, Biology, Medicine, barnoota kana Pharmacology fa'aa wal qabate maatisillee partii statistics and probability dabalate waan akkanaan irra barsiisuu fi murteessee banee ammaan durallee deddeebiin Facebook irraallee tibsaa ture. Yoo hordoftoota humna 150 galee barnoota jalqabaa hidhee ture. Garuu yeroo dhiyoo asitti xiqqoo hojii wayii gam tokkoon lootorii dhaloota jaatanii liyyee tokkollee qopheessee gurguruu jira. Lootoriin kunillee ambaasuuf qophaa'aa waan jiruuf carraa guddaa carraa birrii 70,000 qabu waan kanaaf xiqqoo biizii ta'ee ammoo 150 gaafa subscriber eegas galgal qabu qabaa waan jedheefi waada teessan suni hin cabsuu jedhee baay'ee osoo biizii ta'ee jiru. Barnoota irra kana jalqabuuf lesoowwan English lesoowwan introduction to tense jedha kana jalqabuuf murteesse. Kanaaf obsaan na hordofaa viidiyooleen dheeressu gaggabaabsee akkasitti wal hubachiisaa deemna. Sabab jarjarsuutiin sila wanne PowerPoint mataa kiyya qopheeffadhe akka clear ta'e qopheeffachuu qaba ture. Akkasumatti walii qaqqabe wanne kan isaanii dhiyeessa jira. Ammoo akka danda'ame afaan sirriitti isaan ibsa. Waa'ee teensii akkuma fakkii tan irratti argitanii teensii present past future waan jedhaati waan taayimii wal qabataati kan fuulduraaf laallaa. Introduction dhuma. Introduction keessatti barnoota Ingiliffaan jalqabuu sababa na barbaachisee qaba. English section are important part of all exams for scholarship, university entrance exam, employment and others. Baay'ee barbaachisaa barnooti English fakkeenyaaf university entrance exam irratti barnooti qabxii 100 ol qabu English qofa aptitude keessatti fudhatanii kanaaf English baay'ee barbaachisaa. This section holds the share of weightage and play vital role in shaping up your overall performance. English beekuun seerota isaatiif grammar isa beekuun performance waliigala kan keessa baay'ee barbaachisaadha. To us this section it is very necessary to have hold on grammar and vocabulary. Waan keessatti grammar vocabulary beekuun baay'ee barbaachisaa. Waan kana milkeessuuf fakkeenyaaf galgaloon bor dhufti yookaan bor dhufe hiikan qaba hiikan qabu jechuudha. Galgaloon bor dhufe yookaan caaltuun halee dhuftii yoo ta'e hin ta'u waan akkasiiti bakka bifa salphateen san hubachiisa. Achi keessaa immoo tense form a major aspect of our writing, spoken and conversational English, and it is very necessary to use them correctly. Achi keessatti verbii jechuun xumura akkuma afaan Oromoo keessalleetti beennu imii tokkini sentensiin tokko structurein isaa matchim yookaan subjectii verbii objectiidha. Verbiin utuu baay'inee barannee afaan Oromoo keessatti yoomiyyuu waan hafuuniti. Verbiin imtuu keessa gonkumaan hafu. Kanaaf tensiin form of the verb waan ta'eef baay'ee barbaachisaa. Kanaaf tensiin jalqabuun nu barbaachise. What is tense? Jalqaba barattoota jenna hiika tensiitiyyuu osoo hin beekne waa'ee tensii present tense continuous maali jennee baranna tensii keessa beekuun nu barbaachisa.
akka Oxford Learner Dictionary irratti ibsametti any form of the verb that can be used to show time of action or state expressed by the verb it is form of the verb that allows you to express time. My best definition ammo definition baay'ee wal qabataa yookaan naaf fudhatame change in verb form in relation to time jijjiiramu verbiin yookaan xumure haali yeroo gochisuun keessatti irratti hundaa'e ni jijjiirama. Fakkeenya galgaloon dhufe, galgaloon dhufaa jira, galgaloon dhufuu fi wannoonni amma jechi dhufe sun verbi yookaan xumura ni jijjiirama. Ingilishii keessatti akkasuma. Kanaaf bifkanaan hiikaan ammoo waliigala kateensi haal gargaraatiin namni ibsuu danda'ani garuu time in the form of verbi formulaan isa gochisuun yoom ta'e taayimii beekte achiin booda formiin isaa formiin verbii maan ta'a waan jedhu beekungaa. In addition there are 3 type of tenses. Yoo taayimiin qoonne taayimiin yeroo dabre, yeroo amma, yeroo dhuftu sadeen kana qoodan. Tensiileen akkasuma present tense, past tense, future tense qoodamte. There are also additional aspects that give extra detail. Wantoonni diqqoo tokko agan caala kee gallixuuf nu barbaachisan hin jirti. Fakkeenyaaf such as length of time of action accurate. Wanni wantoota yeroo dheeraaf itti fufaa turte tokko ibsuuf akkamitti ibsuu qabna. Sadeen kanaan ibsuun guutuu miti yookaan when which action happened first gochi lama yeroo dabaree ta'e gochi lamaan sun wal bira qabnee ibsuu yoo barbaanne gochi is duraatiifis booda ibsuu barbaanne kunimni past yookaan waan dabre qofa inni ibsuun hin danda'amu. Gochi fakkeenyaaf gaafa inni dhalate abbaan isaa hin jiru. Osoo kaleessa usumaan barumsa deemaa jiru boof arge wantoota akkana hundi akka nu detaayilii eegabbuun nu barbaachisa. Bifkanaa yoo ilaalle teensiin tokkoon isaa sadeen suni bakka afuritti qoodama. Simple tense warri simple jedhamu kun structure isaalleen akkasuma simple present, simple passive, simple future jedhama. Perfect tense perfect illeen akkasuma gara sun hundayyuu jala ramadama. Continuous tense katti fufaa jiru perfect continuous jira. Haala kanaan qoodama. Walumaa galatti afurii kaan sadii verb tense 12 qabnaa jechuudha. Simple present jedhamu. What is simple present tense? Tense keessaa baay'ee nama rakkiftuuf of eeggannoo guddaa feet kana universal truth it is used to denote universal truth. Waan waliigala kakaleessallee dhugaa, har'allee dhugaa, borillee dhugaa maan fayyadamna? Present simple present fayyadamna jechuudha. Time illee nagas maraa hin barbaachisu. As keessatti time baay'een ibsu. Universal truth tokko waan waliigalaa habitual action gochir deddeebiin gootu. Si yeroo hunda barumsa deemtee maanii waan akkasii work done on daily basis hojii guyyaa guyyaan hojjettu yookaan particular interval of time wantoota kana hammaan ibsitaa. Simple present ibsitaa jechuudha. Simple present universal truth aduun ba'an baati. Sun rises in the east. Yoote fakkee wanni hundi universal truth habitual action work done wantoota kam example anillee bakka akkaataa namaan durallee itti barsiisuullee baradhe yookaan itti barattoota gargaraallee qo'achiisu baradhe gaafii irratti hundaa'e waan ta'eef akkasiin nama hubachiisuullee naa salphata. Kanaaf introduction dhoofne gara gaafii sirrii waliin hojjenna. Dhimmoota as keessatti jechoota ittiin adda baasuu dandeenya. Every day, sometimes, always, often, usual, seldom, etc. never. Warroota akkana kana yoo himtu kee jiraate irraan simple present ta'uu baay'ee bal'aa garuu dirqama
word and keessa qabaatan simple present ta'a jechuun kan bal'inaan gana example waan irra laala seerota qaba. Seeroti simple present assertive rule ima impositive sentence yoo ta'e akkamta subject plus verb one simple present waan jechuu jira verb one yoo third person singular in al ta'e third person singular warreedhaan sadii she he ittiin al yoo ta'e maan fayyada verb one verbum normal fayyadamna beezi yoo ammoo warsun sadeen ta'e s yookaan es daballa verb irratti jechuudha. Am xiyyeeffannoon keenya guddaan change in the verb waan ta'eef verbiif time of laalaa deemna. Ammas keessatti she writes a letter. What is this? This is subject, writes in verb dha, a letter object dha. As keessatti writes verbiin keenya kana. As keessa maan ta'e change verbiin keenya writes hayr. Sheen kun third person singular waan ta'eef s fudhata. Kun amma simple present form isaa kan fakkaataa jechuudha. Assertive yookaan positive sentence keessa negative sentence keessa ta'u. Negative sentence ni does not qaba. Yookaan does not yookaan do not. Do not does not warra es qaban suniif she doesn't, he doesn't, it doesn't hayan negative irratti subject fakkeenya she does not write a letter. Kun amma simple present form negative daasiin kun warra auxiliary verb jedhan xumur gargaartota warra xumuraaleen dhaabbata malee yeroo hedduu ammim kan keessatti main verb maani write xumur gargaartota daasiin tun amma as keessatti akka xumur gargaartota fayyadde xumur gargaartoti kunin yeroo baay'ee gaafii gaafachuuf yookaan tokko negative godhuu fi waan akkasii keessatti barbaachisa hangana laalla gabaabumatti seerii isaa kan fakkaata. As keessa garuu taayimiin hin ibsan akkuma isaniin jedhe waan kan jarjaree PowerPoint mataa kiyyaalleen qopheeffannee garuu adeemsa haal akkaataa siisan hubachiisa kitaaba irra yeroo iddoo foormiin jirtu wanni hin ta'u ircaalaa paartii ta'an keessatti san hubachiisuu danda'a. Taayimii yeroo hedduu mul'isu garuu fatana irratti akkasii miti. Taayimiin imsuun keessa yookaan imittaan kan biraa jiraachuu qabdi. Waan akkasii walumaa gala kan fakkaata interrogative rule seera interrogative jechuun negative question keessatti subjective verbiin wal muraa hamii jalqabir dhufa verbii jalqabir dhufa as keessalleeti helping verbi yookaan does kan kun akka xumur gargaartotaatti as dhufe helping verbi plus subject plus verb one plus s yookaan yes third person singular yoo ta'e does she write a letter? Does she write a letter? Unamma wanni hunini order illee keessa gana baay'ee san barbaachisa. Seerii isaa interrogative ruling kan fakkaata. Amma highlighter ceenee ganaa akka dansaa dippee gabbuunee tokkoon isa laalla. Interrogative, negative, assertive. Interrogative, negative, assertive. Inni sun interrogative im gaafii kan negative ta'e. Daasii plus subject. Daasii kana anillee waan kana PowerPoint mataa kiyyaan qopheeffannee bakkuma gargaraatiif guuraa kun jarjarsoo wannidha. Daasii kana wanni illee fayyadamuu danda'a. Duu verbiin isaa warra wanni ta'eef third person singular al ta'eef duulee fayyadamuu dandeenya. Does plus subject plus not plus verb one es yookaan object kan fakkaata. Does she not write a letter? Isheen xalayaan hin barreessine
barreessitu kareefu waan isheen xaalayaa barreessiti kaan ammoo isheen xaalayaa hin barreessin waan hin barreessitu haadho aalii akkam fakkaata formula akkanii qabatanii formulaan baay'ee barbaachisaa qabadha kaan present continuous tense ilaala present continuous tense used to express the action taking at the moment of speaking gochi yeroo raawwatamuu jiru yeruma haasawuu jirtu raawwatamuu jiru gocha akkasii ibsaa as keessatti jechooti now haadhufaan baay'ee fayyadamanii now right now akkasii as keessatti hin fayyadamanii yookaan look jechuudha fakkeenyaaf look it is going to rain amma look goote ilaali jechuudha kanaaf wanni sun maal agarsiisa wanni sun ilaali ijoolleen tu wal dhaanaa jirti ilaali bokkaa roobaa jirti jedhanii imichi maanta continuous waa yeroo sunitti fufuu jirtu agarsiisa assertive ruling seri positive ruling is a subject plus is am are verb to be warreedhaan kun saddeeti jira verb to be ni be is am are was were being being warsa suni jira present keessatti is am are fayyadamna third person singular yoo ta'e is yenna I yoo ta'e am war suninal ta'e are fayyadamna plus verb one iyaaniji plus object ida she is writing a letter khair hunamma wanni agarsiisa she ni third person singular subject verb to be is in verb to be plus ing writing a letter enough negative rule illena kasuma subject plus verb to be plus not plus ing fayyadamna she is not writing the letter verb to be present continuous or present progressive keessatti continuous tense kamiyyuu keessa verb to be barbaachisa verb to be ing ni jira interrogative illa keessatti akkasuma warri helping verb kun is am are kun jalqabe dhufe subject hin dhufe plus ing kunin amma interrogative rule sergaa fi verb to be plus subject plus ing she writing a letter barreessaa hin jirtu saati suni waan agarsiisu kaani negative rule jira video dikon irra dheerachuu jiraaf jarjare tokko video jalqabaati lamaffaan ammoo shaakala irra leengoone kawfi xiyyalleen qopheessu waan hin ta'iniif xiqqoo tokko akkaataan itti ibsu na dheeratte kaan interrogative negative yoo ta'e interrogative ta'e negative yoo ta'e im negative ta'e hagaaf yoo ta'e easy am are plus subject plus not hin jiraachuu qaba interrogative negative jechuun kana fakkeenya she not writing a letter haadhu example isaati kaan present perfect tense simple present taane wanni nam shawwata kana sababi isaa it is used to show an action that started in the past and has just finished has some connection with present tense wanti tokkini yeroo dabree jalqabe yeroo ammaallee waliin hariiroo qabaate yookaan bu'aan isa qabatamaa mul'achuu jiraate present perfect enna war perfect ennallee verb to have warreen sadii haasi haafi haddi warra hunan perfect kamiyyuu keessatti present perfect past perfect future perfect keessatti warra hunan dirqama verb to have plus verb 3 as keessa subject plus has or have verb to have keessa war present hasini war third person singular has fayyadamna war irra gadafe have fayyadamna I have you have we have kan ammoo war sadeen kaani she has it has he has inni fayyadamna
example she has written to manage verb 3 form of written as keessatti fatana irratti ime kunini oma example yookaan time wanni garsiisaa hin jirtu time as keessatti fatana irratti ammoo dirqama kanaaniti yookaan ime bira tokkin ka as jiraachuu qaba time han ibsu akkasiyyuu godhuu dhiisanii yookaan ammoo bakkaan qof bakka duwwaa godhanii time illee hin garsiifne she has dash jedhanii annachuu danda'an she has dash jedhani haasiin kun maan garsiisa haasii taane wanti dhufa yoo verbi ta'e verb 3 ta'uun beekta kanaaf present perfect ta'uu isaa sitti maa jira time hin garsiifne suniin alatti ammoo im jalqaba yookaan imoota lama wal bira qabe im tokko keessatti time dirqama ibsuu qaba yookaan ammoo bif kanaan foormii hanaanii fatana irratti akkanaatiin gaafatanii haani negative rule illee akkasuma subject has or have negative ini nootuma jidduu sanatti dabaltama lamaaniti haani illee she has not written a letter interrogative rule illee akkasuma has yookaan have jalqaba dhufa interrogative jechuun question waan ta'eef question keessatti subject dursee kadhufu maanan verbiin ammoo model auxiliary verbi yookaan helping verbiin kun jiraanna helping verbi lama jira jechuudha helping verbiin jalqabee dhufti subject itti taana main verbiin verbi 3 ta'e dhufaa jechuudha has she written a letter yookaan akkuma reefu inni has she written a letter yeeti yoode agamma jechuudha agammaan barreessine yoode time garsiisuu jira eegi buruuti agammaa jechuudha pointi wayi time garsiisa yookaan she has not written a letter since yookaan for dabale waan gargaraatiin ibsuu danda'a as keessatti akkuma example kitaabileen akkanuma goggoda akkuma example malee time as keessatti ibsamiin jiru bif kanaani fatana irratti ammoo akkanaaniti time gochi yoom ta'e yeroo dabrumoo yeroo dhufumoo inni akkas ilaaluu qabna present perfect continuous ammoo present perfect fi present continuous wali dhufe present perfect maan qabden has or have plus verb 3 present continuous verb to be is are plus verbs ing jechuudha ammas keessa kunin has or have illeen qaba ing illeen qaba verb to be illeen qaba subject plus has or have your third person singularity has yookaan ammoo have been maane verb to be saddeettan jennaan keessa tokko hin being kun perfect keessa fayyada plus ing ummaan garsiisa continuous ta'uu garsiisa ihaan isaa gochi tokko yeroo dabre keessa jalqabe agammaallee tuufaa yoo jiraate fakkeenyaaf she has been writing a letter example han jijjiiruun turee garuu jarjaree viidiyoo han hojjedhe malee example al qabatama waliin deemu jijjiiruu qab ture viidiyoo ammoo kanaan wal qabataa raak hojjedhu abdii qaba viidiyoo clear ta'e haani fakkeenya he has been teaching this Iddilola High School for about 10 years nama kunini eegi waggaa 10 asun barsiisuu jiraatu gochi kun gochi yeroo dabbi jalqabe agammaalee tunfuufaa jira namichi agammaalee barsiisuu maa jira gochi akkana kana present perfect continuous ibsama present perfect continuous present perfect yeroo baay'ee walum fakkaatu waan ta'eef fatana irratti filannoo baa waliin nam dhawoon hin jirtu negative rule illeen akkasuma nootuma tas dhufa nootiin verb to have fi verb to be being sun jidduu dhufa she has not been writing a letter qalu interrogative rule in akkasuma verb to have yookaan auxiliary verb in jalqabe dhufa subject ittaane verb to be akkasii wanita kan fakkaata qabxiin ittaanu simple past tense dha acheessatti wantoota tense akkin barannu danqan keessa muraasi
tok formula sirrii qabaachuu dhabu hiika teensiitiyyuu sirrii beekuu dhabu. Formulaan ammoo akkuma barnoota fiiziksii fi herrega haane formulaan a square plus b square is equal to c square. Fakkeenyaaf maatis irra jedhu garuu fatana irratti a square plus b square is equal to dash isiniin jedha. Example wise henna example sun formula sun hin hojjechuu qabda jechuudha. Kanaaf simple present subject plus verb one s yookaan s kadabala present continuous subject plus is or am or are plus ing present perfect subject plus has or have plus verb 3 present perfect continuous subject plus has or have plus been plus ing achi keessa yoo negativity or positivity akkam ta'a kaayadhu sun si laallata. Formula kan tokko jalqaba qabachuu qabda. Inni lamaffaan akkami formula kana fayyadam kaayadhu beekuu qabda. Taayimii gochisu raawwatu beekuu qabda. Example kitaaba irra kan simple past illee dhuftu she wrote the letter simple present illee dhuftu she writes the letter taayimii garuun ibsa. Achi keessa akka san hubachiisuu barbaadani formula verbum sunii fi subject sunii malee taayimii achi keessatti ibsanii fatana irra garuu akkasitti hubachuu qabdani. Wanni irra wal garra yeroo tokko fatana intiraansii gaafii waan kanaan wal qabatu walii qabee waliin hojjenne achiin booda past tense kan caala baay'ee bal'ise sirrii qulqullinaan isanii ibsaa edee waada sanii gara kaanii wanni dhumaa gorsiyyiin waa'ee teensii haan irratti barattooti teenni akka malee qaqqabdee laalti. Barattooti hedduun teensiin intiraansii irra gas mara hin jiruu fa'itti. Intiraansii irra qara waan teensiin al ta'ee jira. Imi kamiyyuu ka verbiin al ta'an jiru. Teensii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ganaa gaafa dhumne active and passive voice yoo dhumne. Passive voice yoo dhumne present tensiin akkam ta'a, past tensiin akkam ta'a, futurein akkam ta'a, present continuousiin akkam ta'a kaayadhu. Akkasiin formulaan jira. Formula sun yoo kan hin beekne kan akkamiin beekuu dandeenya. Tokko conditional yoo dhufte type 1 if closing simple present ta'e main closing will plus verb if closing simple past yoo ta'e main closing will plus verb akkas inni baran yoo simple past simple present sun iyyuu hin beekne akkamiin beekuu dandeenya. Direct speech if report speech yoo dhuftu akkasuma walumaa galatti teensi beekuun baay'ee si gargaara. Tooftaa ammoo tooftaa salphaa fatanaatiin hojjetan Ingilish keessatti yeroo baay'ee choose the best answer waan jedhu jira. Barnoota gaafiin akkasii gaafii cufarra sirrii filadhii wannidha. Barnoota bira keessa hin jirtu Ingilish qof keessa. Kun ammoo sababa qaba. Tooftaa elimination jedhanii filannoo tana abaa caadaa keessaa cancel out goote filannoo tokko qofa deebisee tokko sun filattu. Gaafii hin beeknellee geessi deemtetiin argattullee hedduu isaan barsiisaa galatoomaa keessallee dheeradhee jira. Kaani yuutuubii kana barnoota gargara irratti kenna Ingiliffa irratti xiyyeeffannoon hojjedha. Waraabulaa deebana subscribe godhaa waliif share godhaa na hordofaa. Kaani lootorii haala tokko lootorii dhaloota dhiyaatanii tokko lootorii wayii qopheessee gurguruu jira. Waan kanallee narraa bitu naa gurguruu na jajjabeessa saniin jedha. Waraabulaa deebana galatooma. Bye.